qabu daa'ima ilma tokkicha qabu irratti kortee irratti fannifamtee irraa bu'uu dadhabdee mana ofiitti ukkaamsitee teechisaa jirtu jechuudha. Sanuu manni isaa hanqatee makiinaa keessatti manni isaa hanqatee makiinaa keessatti jechuudha sana jechuudha. Na wanni makiinaa keessa na harka jira ol baasootte dukkanni kun naaf hin bariin olan fannisa. Dhugaa rabbi. Ani sodaan akkuma maamman itti cabsaanis gaafachinatti gadi. Wallahi ani nama dettaa nama akka dhugaa rabbi itti cabsa. Ol baasee ishiin jette warabbii dukkanni kun naaf hin bariin olan fannisa. Marrajaa osoo hin qabaatin hin haasa'u. Milikkita yaasiifoo koo jaalalleen kee Abrish jedhama. Jaalallee abbaa namaa namaati. Abbaa namaa namaati. Jaalallee haadhi manaasaa haadhi daa'ima takkaa biyya keessa jirti Itoophiyaa keessa sanuu gabaabduu. Okay, milikita inna to gawamtu abu jette waamta jechuudha. Abu abiyye inna inni makiinaa keessa sun immoo nata machaa jiraanu akkas ta'uu na wagzee nasiifa. Abu inna abiyye abu olba siyoonaa jettan jaarsa namaa kan ukkaamsitee Duubaay keessa jirtaatiyyuu jirtaa. Ol baasee yoo jettan olan baasa jechuudha. Isinii miti warra koomantiin amanan. Warra koomantiitti takka hordofeetis koomantii keessa laalillee beeku. Warra koomantii otoo hin taane afaan ishiitiin baatee akka kaleessa lafa laftee na raggaxaa bulte sana otoon ishiin tuqin namarra dirraabee dhuftee waa'ee geema fa'aa haasofti. Qorra akka siititti kadhadheen jiraaddoon. Seenaa salaalee jechuun nama mana madaamii keessa dalagu. Nama shintibeetii arabaa dhiqee jiraatu jechuudha. Dafqa ofii fidee. Nama hojii ofiitiin konfidensii qabu nama ofitti boonu seenaa salaalee jechuudha. Abbaa feete raggaxe abbaa feete irraa buute jechuudha. Ati jechuun immoo nama mana keessa taa'ee dhiira gandaa kadhatee ababaa takka illii takka jettee asirraa kadhatee dhiira gandaa sanuu jaarsa namaa abbaa daa'ima namaa qallabu jechuudha. Si jechuun immoo shaarmuxaa miidiyaa kanarra saniifsa walirraan korsiisee dhiira walirraan korsiisee Duubaay keessatti qallixxan jette nama daabboo gurguratee jiraatu jechuudha. Si jechuun immoo nama sana ofirraa buusee kan ofirraa buusee sana korsiisu jechuudha. Si jechuun immoo ana jechuun immoo nama mana madaamii keessa taa'ee nama naate dhungoonuu nanaaf faqochuu. Silazii waliin tasmaamaanu aniif shin tokkoo miti jette yaa tokkooti miti asirratti sin hordofa bareeddu koo yaa aniif kee tokkooti miti bareeddu. Sababbiin isaa an nama kabajaa ofii eegee mana madaamii keessatti cinqamaa jiru wallahi waan meeqatoo nanaaf faqu waan meeqatoo na amaaru. Si jechuun immoo nama waan meeqa fixee dhiiraaf dubartii asirraa fannisaa ooltu jechuudha. Indeet inni ganaanyaalle namni ganaanyamikoo du'aa fi jiraadha bakka gilbixoo isheedha dugdaa fi garaadhaaniif kee waliin argine wallahi laasa. Innaa si jechuun nama jechuudha. Yaa Rabbi na sattarsiisi. Yaa Rabbi waan hunda na naasofsiisi na daraa natti kennama. Basmaam Quddus. Waan hunda haasa'uu nan dhiisa si keessatti adiifadhu. Daaboo intala saniitu tolbee immoo akkami maalidha inni? Waan addaatu jira. Amma no qansiraa dhaabee. Qaallitti narraa bu'uu diddee isa kaleessa callisee ana jalaa dheeffee zim jedhe. Maaliif waan harka jiru marrajaa shin qabu waan beekuun qaba. Eenyu shin tamishin? Siifu ganyitti shi Magaajittii sammoo? Aywa ishi. Lombociin ishii osoo Finfinnee hin seenin Finfinnee lombociin ishii seene sana. Ishiitu har'a maal jetti? Seena salaalee jechuu irraa seena salaalee tana jalan kaatinaa. Seena salaaleen tun akkasii. Seena salaalee tun geema taphattee geema qaanfattee viidiyoo ishii sinittan arga viidiyoo geema sana ababaa takka namni darbuuf dhabamee rakkatte jette. An seena salaalee jechuun akka kanatti mistira kee qofforee gaafa achi baase asii namatti hin ka'u malee namatti kaanaan mistira kee laa boolloo qofforee nama baasuudha ol baase. Fachu nama kuma tokkoo fi dhibba tokkotu jira. Oli sittin erga sana booda ol fannistaati. Miira keessa nagalcha lakki miira keessa nagalcha. Amma namni kumni tokkoo fi dhibbi tokko jira. Seenaa salaalee tana hundi keessanuu fooloo godha taap koppii. Abboo fooloo isaaniin barbaadu gadalee haasana barbaachisaadha. Sun barbaachisaadha. Ati miliyoona 10 galuu qabdaa jechuudha. Miliyoona 10 galuu qabdaa jechuudha. Fooloo isaanii nan barbaachisu ittan cabsa mukaan itti cabsachuudha. Amma waan jettan rikoordii tana biraan ga'a olan baasa otoo ishiin baatee dhiifamu hin jirti azala hin jirti milishaa dukkanni kun naaf hin barii jaarsi ishii milishaa raamti hin jirti azala olin baasa. Amma ragaan si bira ga'e maalidha mee amma daabboo garagalchaadha moo irra dibaadha moo bittilleedha moo irra dibaa miti qulqulluma tanan na bira ga'e ragaan na bira ga'e viidiyoo shoo Basmaam Quddus guyyaan
dukkanni guyyaa ta'ee jira. Eeshi. Amma Menutti kalee nyamman viidiyoo kalsiraadha bayan. waraabamee jennaanini adaraa birrii isin kaffala viidiyoo sanaa lambaasinaa jette. Viidiyoon na waraabe wabiidha. Wabii bira Wabiin kaminni? narratti na waliin maame. Siin ergu wallahi amma ishiin baatee dhiifama na gaafatti. In ergin nama tokkotti hin ergin. Haga Nama ishiin birrii takkatti hin ergu. kaffaltutti. Ofuma kiyyaafin ol baasa. Nama takkatti hin ergu. Ofuma koodhaaf. Suuraa fi dhafama ol baasa. Viidiyoo ol baasuu hin barbaade immoo Seenaa. Sirriitti waraabame wannichi viidiyoo. yaa intina yaa natti agarsiisan na ergennaan in ergu yoo ishiin ergadela. Amma kan harka ga'ee dhaga'e Roober. Amma na harka ga'ee suuraa makiinaa keessatti intinaa jedhantu na harka ga'e. Baasmaan quddus maqaa macaaftuu lama maqaa sikkoo mandoo. Amma suuraan na harka ga'ee viidiyoo garuu yoo ishiin dhiifama si gaafachuu didde si ergina naan jedhan natti agarsiisan bas bilbiluma keessa natti agarsiisan viidiyoo argee garuu makiinaan guddaadha moo xiqqaadha? Wayyee gara. Makiinaa keessatti intina. Wanti nama naafakte waayidoo das nama jedha beektaa bituu. Seenuu. Wayyee. Haadho koo. Wayyee. Eenyuma si rabbashu jira. Abboo uummata duubaa. Ati mana diiskoo jira kana gadi buusi nama biraa waliin. Kuni mana diiskoo jira. Mana diiskoo jira gadi buusi. Habibi oskoti mana diiskoo kanaa Mana ni diiskoo jirtaati mana muuziqaa An nama Dubaay jiru siifan erga ishii lubbuu namni tokko akkas hin daffarre. Siifan erga. Dhiisi na bira ga'ee jiran barbaadu wallahi otoo hin barbaade marrajaa hedduun qaba nama na ergoonni dhiisi na bira ga'ee jiran. Biyyaa takka nama jiran. Bakka caacaataa keessa bahi antee caacaataa keessa bahi. Caacaataa keessa bahi kan mo'itti godhudha. Laabdi asirratti baatee siifan ergama nama nan jedhin amma musita jedhanii sitti ka'anii namni anaaf jedhe akka raggatamu fedhu namni na erge karaa keessa dhoksaadhaan na erge ati keessa hin galin tolee. Sanuma rikoordii godhatanii ol baasan amma. Dhageessee? Caacaataa keessa Ati kwaalitii baay'ee waan jirtuuf afaan kee tuqqifadhu ta'a. Dhageessee abdi? Nama kuma lama galuu qaba. Ol baasuu na ayyamame jennaanis ooshiin dhuftee dhiifama nan gaafanne oliin baasaaf dhugaa rabbi dukkanni kun naaf hin bariin ol affannisa. Seenaa gurraacha moo diimaadha? Namni hin dhaga'u natti hima. Laa wallahi laati. Gurraacha moo diimaadha? Wantitti waan nama Dubaay. Waan gaarii qabanii mogga. Bosona qabamoo bosona qabu. Isan na gubesi wabii na waraabe wabii maalis waraabe ofii keetii waraabe. Seenaa bosona qabamoo bosona qabu. Ante wanni sun bosona qabaasa eessatti arga sira laachi naati. Bosona qaba an bosona hin qabne hin jira an bosona qabu. Yaani kanuma jedhe bakka hin argatu. Seenuu. Yooni program bootaan hin yaaddoot wayi. Eenyutu si nagaa jirta antee? Amma dubartiidha dubartummaa kiyya ammaa sanatti agarsiise bar jagnaa takkittii taatee uummata tana akkanatti ishii raasochuudha. Takkittii taatee dubartii takkittii ta'ee dhiira abbaa fedhee tana akkana godhachuu asena. Kaleessa suuqaruu eessaa dhufee kan kalee? Itti agarsiise bar eenyu akkan ta'e of agarsiise bar eenyu akkan ta'e na argitanii miti. Eenyu akkan ta'e bartanii miti. Kalaas kattana barbaaddan. Seera salaalee eenyu akka taate bartana. Seenuu. Akkas. Seenuu. Dogoggora isaanii faana hin bahin jedhi. Amma haa baratanii fi Ati mucaan kun Maaliif marrajaan qabu waan ta'eef ana jalaa zimbichaa ture. Ishiin na arrabsuutti turte. Zim har'a garuu naate marrajaa guurrachaa oole tana. Amma na bira ga'utti nama nu dheetana amma ijaan argutti nama nunna ijaan argeessinitti ol ba'e jechuudha akkas. Wallahi takkatti koomentii kennan cufadha laasini galee. Mee isintu dhiira akkaawuntii kiyya immoo gubuun. ol baasi maal fakkaatan ilaaluun barbaada ol baasi mee? Laa olin baasu amma olin baasu maaliif inni olin baasne dhuftee tooni dhiifama na haa gaafattu yookaan olin baasu yookaan dhugaa rabbii dukkanni kun naaf hin bariina olin baasa. Kanammoo marrajaadhaan argiteerti. Namni nun dhaga'u afachu gurraacha moo diimaadha? Marrajaan argiteerti akka ishiin mirrajaa jalqabaaf milikkitatti meera akka ishiin of bartu milikkita abrish amma mana keessa wajjin jiran keessa eengadda kana namni isaan boroo buluudha dhaqanii bakka bulan dhabanii jenna mana namaa dhaqanii bulan maaliif abrishin mana jira abuun mana jirannaa akkasiititti ani kadhadhee durriyyee gandaa manatti hin qallabu sanuu
dhirsa gandaa sanuu bar daa'ima qaba ilma tokkicha qaba sanuu Itoophiyaa haraniitii qaba bar otoo kana qabu ishiin asitti fannifamtee isa wajjin isa qallabda sirra ababaa takka makiina takka minaama takka ta'e kadhattu akka ishiin asee dareen seena salaalee bar nama dafqa kiyyaan bulachuudhaan nama of jiraatee of danda'ee bulachuudhaan seena jechuun nam beektani bar na baraamee anda adeegisee tokko nama ruxxoodha allaalaase eenyuun kan ta'e addisiifuu akkasiin jedhe godhi baatee sa'aatii sii kenna. Sa'aatii meeqa kennuuf roobel? Sa'aatii meeqa kennuuf? Sa'aatii lama. Yaa arra. Amma galgala kana mana namaatti na raggaxaa turan ammallee mana shittillee na raggaxaa turte mana wabiitittillee araarsu dhagnaan waan araarama dhaqxe seena salaalee ittaa jirte gubbaarraan dhaggeeffachaan ture. Amma sa'aatii lama sii kenna. Sa'aatii lamaan kana keessatti dhugaa roobel lakkoofsa keenyaa argiteemti. Keessa viidiyoo sana dhaqee irraa fidee tanan keessa sitti erga viidicha. Ati immoo laa baasta waa danaasee. Odal ani dubartiidha waan ta'eef sana ol baasuun ishee minatti ta'a. Waa danaasee. Waan barbaade nan baasa rakkoon tokko jiru na bira. Okay. Suuraa amma kanaan agarsiisuu barbaadda. Suuraa makiinaa keessaa. Suuraa viidiyoo sanaatu agarsiisa. Abrish wajjin suuraa argisiisuu nan danda'a. Noormaalidha. Suuraan ani argisiisu anarraa waan rakkoon qabu. Suuraan waan makiinaa keessatti hin jiran jedhan sana hin jira. Makiinaan hin socho'a afachu makiinaan akkanan ta'a. Laalaa fuulduraa waraabame wantichi viidiyoo miti suuraadha suni makiinaa keessatti Abrish wajjin. Innaa yaa Abrish maqaa Abrish dhawu. Abrishaan jedhamu kun kaminni? Jaarsa shiiti abbaa fiqireenyaa shiiti jaarsa namaati. Niitii qaba, daa'ima qaba, ilma tokkicha qaba. Milishaa sanii? Wayi isa sana immoo keessa gadi bu'een gaafanne lubbuu dawwaleen gaafadhaa. Tokko milishaa tokko nutti fiddee guyyaa tokko ani akkasiin nuun jettee nu sodaachistee jechaadha. Cal jennee afaan qabannee tolchina. Dawwaleen gaafadhaa isa immoo adda hin baasne si dawwalee gaafadhu. Wayi dawwaleen gaafadhaa. Milishaa sanoota nutti himtu yeroodhaan itti qophoofna. No, namoota sana dawwalee gaafadhaa. Ta'uu noolu si ani sana adda hin baasne. Subla waan hin somne dubbadhu dheeta nananani. Kan makiinaa keessa sun viidiyoodha moo footoodha? Footodha. Akkam jira footoon akkam jira? Qoy dawwaleen footoo baraasittuu isinitti agarsiisuu nan danda'a garuu ishiin eegaa jira. Wallahi amma isinitti agarsiisuu nan danda'a footoon na harka jira. Nagarsiisini. Simo nama kuma tokkoof dhibbaa afurtu jira baras. Yaa dhiifama gaafattu kaa ishiin dhiifama gaafattu. Yaa hoggaa sana footoo Abrishillee yoo maatii kiyya akka Abrishillee suura wajjin ol ba'a. Abuun illee suura wajjin ol ba'a. Yoo ishiin dhiifaman gaafanne gaa dirqeedha dhugaa minimmaa argachaa lafa.